kiristaanonni kan isaan ijaaraman lafeen isaanii, dhiigni isaanii, hiddi isaanii kan inni ijaarame, kan inni qophaa'e fannooti. Jireenya fannooti jireenya kiristaanummaa. Kiristaanonni jireenya fannoon jiraatan taanaan maqaan keenya maqaa sobaa ta'a. Maanni jireenyi fannoo? Jireenyi fannoo jireenya Kiristoosiin fakkaachuu. Jireenya diinaaf du'uudha. Jireenya diina ofii jaallachuu. Kiristaanummaan kanadha. Guyyaan har'aa gooftaan keenya Kiristoos ergaa Phaawulos ergaa isaa gara Filiphisiyoos boqonnaa 2 irratti maal jedhe? Waa'ee keenyaaf jecha duwwaa of godheedhe. Of salphiseedhe. Nunnu kabajuudhaaf. Nunnu ol nu kaasuudhaaf ofiisaa boquusaa gadi cabseedhe. Jaalala keenyaaf fannoorra ooleedhe. Kanaaf Kiristoos otuu isa jibbinu, otuu nuti cubbuu raawwannu jaalala akkasiitiin nu jaallatee jira. Kanaaf guyyaan har'aa guyyaa jaalalaati. Guyyaan har'aa ijoolleen kiristaanaa macaafa guddaa guyyaatti gooftaa isaanii irratti fudhatanidha. Macaafa fannoo jedhama. Macaafa guddaa, macaafa jireenya. Jireenyi keenya guyyaa har'aa irratti kan inni murtaa'u. Namni jireenya fannoo danda'ee hin jiraanne mootummaa Waaqayyoo argachuudhaaf baay'ee rakkata. Ijoollee Waaqayyoo kan isin adamsan, kan isin arrabsan, kiristaanummaa keessanii kan isin ceephaan, keessaaf alaan humnoonni hedduu jiru. Alaan namarra bulanii, keessaan fedha keenya irra bulanii, kan wal'aansoo nu qaban. Mootummaa Waaqayyoo akka dhabnuuf arraba keenya kan dabsan, qalbii keenya kan micciiran, jireenya keenya kan nu jalaa baballeessan qaamoleen hedduu jiru ijoollee Waaqayyoo. Kanaaf jireenyi kiristaanummaa jireenya fannoodha. Jireenyi kiristaanummaa jireenya wal'aansoodha. Kana waan ta'eef wal'aansoon kun immoo hin darbamu. Maaliif har'a Kiristoos hin du'e jenneerra bor immoo hin ka'a jennee amanna. Kiristaanummaan har'a dirqisii har'a rakkachuudha bor fayyuudha. Bor gammaduudha. Har'a bo'uudha bor gammaduudha. Har'a dhabuudha bor argachuudha. Har'a gadduudha bor kolfuudha. Jireenyi kiristaanummaa kana. Bor kan jennu kun mootummaa Waaqayyooti. Kanaaf ijoollee tawaahidoo warri biyya keessa jirtan, warri biyya ambaa jirtanii maatii keenya irraa gargar baanee jireenyi keenya nurratti hammaatee kan jettanii hamaa afaan keessanii baasina. Waaqayyo jireenya isinii kenna jiraattu. Waaqayyo biyya ambaa biyya eebbaa gochuu danda'a Waaqayyo. Wanti isaa dadhabamu jiru. Warri biyya keessa jirtanis immoo biyya keenya keessa rakkoo rakkinatu ta'e, beelatu ta'e, dhiphinatu ta'e, kanatu ta'e jettanii akkasumaan mataa keenya of dhiphiftanii of rakkisiina. Waaqayyotti kenna. Jireenyi kiristaanummaa rakkina danda'uudha. Rakkina danda'uu gaafa jedhu rakkina foonii qofa miti. Rakkinni foonii guddatee rakkina lubbuu ta'a. Rakkina jireenyaatti dhufa. Waaqayyoon akka gannu taana. Hojii hamaa akka raawwannu taana. Qarshii argachuudhaaf namoota ajjeesuu dandeenya. Kanaaf ijoollee tawaahidoo yeroo hundumaa jireenya guyyaa jimaataa hin dagatina. Jireenyi guyyaa jimaataa beela keessatti obboloota yaadachuudha. Jireenyi guyyaa jimaataa dhiphina keessatti namoota gammachiisuudha. Kiristoos fannoorra oole waan raawwatan hin beekaniiti dhiisii fi jedhe. Isaan waan raawwatan hin beekani. Hojiin isaanii hojii jaallatamaa miti. Waan raawwatan hin beekani. Kanaaf yaa Gooftaa waan raawwatan sana dhiisii fi jedhee kadhate. Kanaaf ijoollee Waaqayyoo wanna ijoolleen kiristaanotaa hamaa raawwatan, wanna dhalli namootaa amantoota biraa keessa dhaabatanii hamaa raawwatanii fi kadhannaa kadhadhaafi. Yaa Waaqayyoo dhiisii fi jedhaani. Guyyaan jimaataa guyyaa jaalalaa. Guyyaan jimaataa guyyaa dhiifamaa. Guyyaan jimaataa guyyaatti diina ofii jaallatan. Guyyaatti jireenya ofii Waaqayyootti gatanii waan ta'eef ijoollee tawaahidoo jireenya guyyaa jimaataa jiraanne. Jireenya guyyaa jimaataa jiraanne. Abbaan keenya qulqullichi Phaawulos ergaasaa gara Qolaasiis boqonnaa 2:13 gara Efesoon boqonnaa 5:25 irratti jecha dubbatan hojiirra oolchine fannoo isaatiin fannoo isaa irratti tarkaanfanne fannoo isaa qabanne fannoo isaatiin hirkoo godhanne diina keenya sixana mo'anne mootummaa Waaqayyoo akka ittiin dhaallu Waaqni abbootii keenyaa nu haa gargaaru. Waaqayyo guyyaa irraatiin nu ga'e immoo akkuma kanaa guyyaa du'aa ka'uu isaatiin nagaa nu qaqqabsiise. Biyya keenya nagaa nu godhe. Namoota keenya warra nu jibbaniif jaalala akka isaan nu qabaatan. Warra nurratti hamaa yaadaniif akka isaan gaarii nu yaadan taasise. Qalbii isaanii jijjiire. Nuufis immoo warra qalbii keenya keessatti hamaa nurratti facaasu, hamaa nurratti faca'u kana gaarummaatti jijjiirree bara eebbaa, bara jaalalaa, bara fannoo taasifne bara kana akka darbinu
Waaqayyoon nu gargaaru kan nu wajjiniin ta'e kan nu gargaare kan nu gorse kan nu barsiifate Waaqni abbootii keenya ilmi dubroo Maariyaam jaallatamtu maqaan isaa bara baraan kan galateeffamu haa ta'u. Gosa baata